dhiigni Harargee lola'aa jira. Gochaan shiftaan Harargee irratti raawwachaa jiru cimee itti fufee jira. Namni isin argitan kun Abdul Jabbaar Bakar jedhama. Ji'a kana keessa gaafa Mee 9 saftii oollee gara galgalaa hojiif manaa ba'ee hirnarraa halkan jimaa feetee ergasii gara Ciroo deemuun achirraahis jimaa feechuun halkan walakkaa toora sa'aatii 6 bordoddee dabruudhaan gara Finfinnee deemaa osoo jiruu Walincitii fi Abargodaanaa bakka jaamtutti shiftaan konkolaataa Ayisuuzii oofaa jiru irratti dhukaasa banuun Abdul Jabbaarii fi gargaaraan isaa shiftaan qabamanii boodarraa Abdul Jabbaar shiftaadhaan galaafatamee ilmaan isaa kophaa dhiisee karaatti citee hafe. Namni lammaffaa isin argitan Saadiqoo Aliyyii jedhama. Galamsorraa jimaa fe'ee osoo gara Finfinnee dhufaa jiru konkolaataa keessaa buusanii galaafatan. Saadiq nama akhlaaqa gaarii qabuu fi yoo kabajaas taate kuntaalaan nama kabajuu fi nama jaalatuudha. Shufeera Ayisuuzii ta'uudhaan maatii isaa jijjiiruuf jecha dargaggeessa halkan walakkaa gara Finfinnee osoo deemaa jiru inni hojjedheen maatii hiyyatti gala jechuudhaan osoo deemaa jiru karaatti citee hafe. Namni sadaffaa Biiftuu Ahmad Culullee jedhama. Dhalataa Harargee lixaa Bookee xiqqoo hoggaa ta'u kaleessa galgala qe'ee dhaloota isaa Bookee irraa jimaa fe'ee osoo gara Finfinnee deemaa jiru konkolaataa dhaabsisanii halkan Matahaaraa bulee ganama gara Adaamaa osoo deemaa jiru karaatti galaafatanii gatan. Shufeeronni shiftaadhaan haala kanaan dhumaa jiran. Ummanni keenya haala kana keessa jiram. Hawaasni keenya miidhaa hamaaf saaxilamaa jiram. Mootummaa wanti gaafannuum waraanni mootummaa hidhatee jiru shiftaa kana to'achuu maaliif dadhabaa? Egereen uummata Harargee maaliif dukkanaa'a? Uummanni Oromoo addunyaa irra jirtan hundi sagalee uummata kanaaf haa taanuum. Uummata kanaaf sagalee ta'uun haqaaf sagalee ta'uudha. Harargee irraa galaafatamuuf ajjeechaan haa dhaabbatu. Mootummaan waan kana keessatti hirmaatee akka ittisu gaafannam.